Maqaan koo Saabaawul Desember jedhama. Naannoo Evanjelikaan. Magaalaa Bishooftuu jechuudha. Waa'ee eenyu dhugaa bahuudhaaf dhaabbattu isin amma? Kanaan dhugaa bahu an ala kooti mucaan kuni mucaa kooti. Natu guddisa. Isheenis jirti abbaan isaas jira garuu na biraa jira yeroo barbaadaniin fudhatu. Mana isaanii bulaa gaafi. Amma mucaan kuni torbaan lama darbeera. Inni dhukkubsata gaafa asii konfiraansiis fideen dhufaa jeen na rakkisaa ta'a jeen iseen dhufe maatii koo affeeree guyyaa sadanuu feeraa guyyaa sanbataa maatii koo affeeree asuma ofne isammoo mana hambise. Mucaan kuni dhukkubsata minaan dide mucaan kuni minaan nyaachisu binnaa fi jenna mucaan gadi deemee booddee minaan iseeyyuu amma abbaansaa akimii geessaa jee haadha isaaniitiin jennaan isheen hin geessine akkasumas shirooppii bitte ofte. Shirooppii sana siin hojjennee fi amma daganaa buleessa isa du'aa ta'e gaafa jimaata torbaan har'aa isa amma baadhee fayyaasaa ilaaltanii kana du'aa reenfa'a. Obbolaa isheetu babbaata kamiisaa jalqabeen baatamaa du'eera malkiinsaa hin jiru badeera bakka lallaafee carqii umataa'eera. Amma isa booddee torbaan har'aa ufaa je'een anoo qaqqabiin abe sa'aatii booddeelleen fu'eenaa qainaan qaqqabii umaabe aqeaqee sagaltaanaan gara du'aa ga'e hoqqisee ancufaa tufa an biraan ba'uun jiru. Isa booddee abbaa manaa koo mucaa kana hospitaal geessuu diddanii mucaa ajjeesaa jirtu kuni har'aan bulu hin du'a je'e. Mucaan koo inni eegoo ishee baata dugdaatti baatama. Amma isa booddee galanni isaa faa taa'u fu'anii haqanii sadii ta'anii ijoolleen koo hospitaal. Ufu didani maal ta'anii jaan nan bilbila hospitaal lakka laaboraatoorii manaamni igasaa fu'aniiru abbaan isaa hojiidha. Amma hundinuu gara sa'aatii 11 ufanii gaddanii akkuma namni mana reeffaa jiru ufanii tatta'anii maal taatanii jeen anoonan eeyyuu maal taatanii jennaan maal taa nurraa olee taa'e hukumni kuni nurraa taa'e taa'ee jedhani maqaa Yesuusiin hunduma keessanirraa hukumniin oliin maal taatanii jeen hundinuu na odani jennaan hukumni isaa sukkaaraa kunoo qoricha laatanii fi dafinos fidi kootu hagabuu jedhanii igni isaa 240 taa'eeraa jedhanii. Sukkaarri isaa dhibba meeqa ta'e isiniin jedhan? 240. Kanaaf qoricha sukkaaraa jalqabuu jedhan? Jalqabeeyyuu ayinataa lama laatanii ani ofii koo lamaan biteera abbaa manaa koos bitanii ijoollees biteera hunduma keenya biteerra zayiticha bakka intin jenne nu barakatu dide mana keessaa echa bakka waan namni yoo ufus isuma laannaa xabichi goonaa hin fayyu. Amma isa booddee hundinuu bobbo'anii gaddanii baani yeroo baanii yaada koo naannessu Yesuus injee hanaanuun akkasumaatti kuma meeqa nan fayyisne ati na fayyiste mucaa kanaaf hin ta'u hukumni kun hin ta'u hibbinni kun mana koo keessaa galuu hin ta'u gooftaa ko mucaa kana amma fayyisi kuni iga keeti tsoomtsolootiitti karatanii hagabuu olanii nuuf laatu gooftaa ko kuni iga keeti mucaan kennaan waggaarii fayyu jeen anoo waaqayyoon karadhee maqaan Yesuusiin hafayyu jee afaansaa keessaatti naqe haaraa'uma isaanan bane aqna isaarraa akka jirutti tittiin harcaaseen hukumni kuni keessa habaqu gaafa dafinoo hin argamin qorichaan sukkaarii hin jalqabin isa jalqabees hin dhumin jeen ittiin karadhee nallaadheef minaan nyaanneen beekne hin hoqisaa ture. Amma isa booddee maayyee nan beelee naan jee shaayii naan jee isaan immoo waan mi'aa waan adda addaa illaatinaa jedhaniiru. Amma angoo abeen gooftaa ko iga keellaadheera hukumni kuni keessaa baqeera nan si amana amma sana laadhaaf jeen okseen nan laadhee shaayii kana dafee danfise waxii qonjoo shiroo hojjeen laadhee fi tosaanin nufin hunduma isaanii dafee nyaachisee zimin jeen mucaan kuni homaa nyaanneen zayitii obaaseeraan jee maaliif minaan nyaachisee hojjee biddeen adi'aa sukkaariyaa shaayis inna lolu egaa ajjeesuuf naan jee hundunu calluman jee ani angaraa koo qabadheen isa booddee fuutee galte buleessaas sanbataas akkasuma in awwu ani garuu gooftaa ko takkasitti laadheera igni aqnisaa keessaa jira hukumni kuni adara gaafa dafinoo hin argamu hospitaal keessaa jeen isumatti laadhe minaan immoo anaan nagaafata haadha isaas ishiin jiru hunduma isaanii ishiin jiru ufee nagaafata
goolaa qeennalladhaa fi homaa nyaatu jo mucaan garuu erga zayitii ugee hin nyaata zayitittis nalladhaa fi amma isa booddee dafinoo fira bushitee abbaasaa faana fuutee deemte hospitaal garaan koo nadinnaan gooftaa koo maal je'ama anoo siin amaneera gooftaa qoricha irra dabalannaa hin nufin isa jirus haafu je'en bayeen karadheen sa'aatii 3 booddee baanaan abbaan sa'aatii sin cannaqamu hunduma isaa igasaas fuwaniiru mirmaraa gochaa jiru je'ani zayitii laadheeraa fi amana zayitiin suni dhiiga Yesuus Kiristoos waan ta'eef keessa dileetii taa'eera bakka hukumni isaa isaanii achumaanuu geetuunu akkasuma ijaan ilaalanii bilisa aqamara maramaa jiru mitire mucaan kommoo zayitichas ugeera je'en anoo isa abbaasaa nan jajjabeesse isa booddee xinnoo turte mucaanuti baanna du'a akkasiin abatu bakka akka akkuma wayyaa tokko lallaafaa wayitu jisaa galeera ugumaan lubbuun isaa amma baatii fakkaata galanni isaa faa ta'u amma uftee mucaan koo fayyaa'etti hunduma keenya walaammanne galanni isaa faa ta'u baga gammaddee jenne haleluyaa boicha gammachuun gammadaa obbolaa ergasii guyyaa lamaa guutuu gammadee oomaan